Hamzaatu sirriidha moo siitu sirrii hin jirre moo Hamzaatu sirrii hin jirre viidiyoo keessan arkeetiin ture isa jala hin deeminaa jettee turte atini namicha kana ofirraa eegaa balaaleffadhaa jettee inni suni musliima maalii jaama Sheekh Hamzaa Sheekh Jaabir san nagaan isiniif haa baay'atu warri nagaa qabdanii kan nagaa hin qabnes nageenyi isiniif haa ta'u. Nagaa maa nagaa battama jaamni nagaan gaafatinaa jedha akka kiyyaa kana. Isiniif haa deebi'u jaabar yoo qeebaluu baatan. Lakki akkasiin jedhuun gaafatinaa jedha. Warri namni nagaa gaafate akka awwalii kana akka kiyyaa kana yoo ati nagaa gaafatte atilleen cubbuu sanitti hirmaattaa jedha. Atamma laala atilleen beekaa jallattuudha jechuudha. Ayyee gaafa dhumee gaafii kan keemu. Waa'ee jallinaa fi kanaa waan biraatti hin kutinii ani gaafiin sii qabaa. Gaafiin ani qabu. Sagaleen na bira moo awwaale sagalee jira garuu qaqqabamaa jira. Kan keen jira deebqaan ni jiraate boo mee muuti qabadhu Jesus laaru keetu sun. Dubbadhu. Nabiyyuu Muhammad wanni qaba barattoota qaba habarsiise. Barattoota qaban barattoota sahaabaa jedhaman. Okay. Sahabaan suni Nabiyyuu Muhammadiitu isaan barsiise. Nabi Muhammadtu isaan barsiise. Tole. Maal isaan barsiise? Qur'aan jecha isaanii barsiisa hiika Qur'aanaa waan Rabbiin itti hime kana barsiisan. Fakkeenyaaf maal Qur'aana fudhadhu fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti. Qur'aana eentu barreesse? Geessitee ka duraasan. In qabaanaan jette sahaboota qabaanaan jette. Maali siin jedhe geesse miti ree sii ta'e moo siif hin taane gaafii san xumurtee jirta yoo xumurte waan barreeffama Qur'aana adda cicheenaa. Maal barsiisee giseen je fakkeenyaaf Qur'aanaa naan jette. Qur'aana san eentu barreesseen siin je. Eentu barreesse Qur'aanni kitaaba barreeffamaati miti kitaaba qomaati qalbiiti. Qur'aanni hin barreeffamne. Qur'aanni eega lafatti gabbu'een booda achi boodaan barreeffame malee Qur'aanni qalbitti bu'e. Qur'aanni barreeffameen kennamne akka kitaaba kaawwaniitii miti. Qur'aanni Rabbiin alaa qalbii kee jedhaan qalbitti kenname. Okay, qalbitti bu'ee gisa jettuu qalbitti bu'ee qalbii keessaa fuudhamee barreeffamee bire. Achi boodaan Nabi Muhammad barreessaa jedhaniin barattoota isaaniiti. Barattootaan barreessaa jeen eenyu faadha fakkeenyaaf natti himi. Zayd ibn Thabit. Qur'aana ayata kan barreesse Zayd sun. Guutuyyuu barreessee jira inni. Qur'aana guutuu Zaydii barreesse. Waan si deebitee gaafate maal gaafachuu jirta ammaatti gaafii gadhaabiti gaafii gaafadhu mee. Amma qabachuun barbaada gaafii waan gaafadhu gaafii qajeelaa gaafadhu maal haasa'u jirti seewwatti. Gaafii gaafadhu namoota Qur'aana barreessan yoo barbaadde namoota sannaa kennaa jedhii yookaan ammoo akkamitti Qur'aana bu'ee jedhii waan wahiidha waan wahii waan taasisuuf wahiidha haasawi. Bara meeqatti barreesse ani gaafa katabachaatiin jira maaliif jechuun baruun barbaada waan hin ta'eef wal hin taphatiin natti himi. Maal jechuu jirti sama ittiin to'isanii garuu jira. Mee haasawi ta'ii gaafii kan kee gaafadhu mee gadi dhaabiiti daqiiqaa lama sii kenneetiin jira fixi mee guutuu isaadha gaafadhuuti. Ani waan si gaafadhee Nabiyyuu Muhammad barattoota qabaayin siin jedhe. Barattoota hin qabaanaan jette isaan hooyii yennaan sahabootaanaan jette sahaboota san maal barsiisee jennaan maal barsiisee jeetiin si gaafadhee wanni inni barsiisee fakkeenyaaf Qur'aana barsiisee naan jette Qur'aanni sanii agartee hin barreeffamee jeetiin si gaafadhe Qur'aanni sanii naan jette qalbitti bu'ee qalbii keessaa eegas barreessee eenyu barreessee jennaan Zaayidiitu barreessee naan jette. Guutuu isaa Qur'aana.
Okay. Ani ittuma fuftee kaa gaafiin tiyya. Hanqa agartee Itti fufii gaafadhu ka amma achirratti dhaabnee jirraami itti fufii gaafadhu ayyam. Itti hafuftuu fi gaafii tanteedha gaafii kan kee itti fufiiti gaafadhu. bara meeqatti barreeffame? Bara meeqatti barreeffame? Itti fufii gaafadhu mee waan qabdu guutuu isaadha waan ofii biraa qabdu gaafadhu mee isaatiin fixini. Okay, bara meeqatti quraanni barreeffame? Eega barreeffame wanni barreeffame suni waan hojjetamee dinqiitu keessa jiramoo fayyinaatu keessa jiramoo jannata qariiqa karaa jannataatu keessa jiramoo kanaaf ibsituun barbaada. Aywa tamam akkanatti gaafadhu kun. Barri inni barreeffame osoo Nabi Muhammad alayhi salaam jiru barreeffame guutuun isaadha jechuudha. Hadiisa Bukhaarii 4,986 jira. Zaman Nabiyyi Muhammad alayhi salatu wassalam Abi Bakr Fati maal jedhaniin Zayd ibn Saabitiin ati Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam osoo jiru barreessaatiin turtee jedhaniin. Osoo Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam jiru barreeffame. Ammas kitaaba Imam Suyuutii rahimahullahu ta'ala kitaaba isaanii al-Itqaan fi Ulum al-Qur'aan jedhu keessatti guutuun isaatu jechuudha. Zayd ibn Saabit Faati akkasuma Muawiyaa fa'aa namoota hedduu jiran warroonni barreessan jechuudha. Qur'aanni guutuun isaadha barreeffame osoo Nabi Muhammad jiran jechuudha. Garuu ammoo Qur'aanni kitaaba barreeffamaati miti hirkannaan isaa jajjabni. Kitaaba barreeffamaati miti haga ammaatittuu jechuudha baay'inaan. Kitaaba qomaati. Nabi Muhammaditti alayhi salaatu namoonni Qur'aana barreessan namoota muraasa qofa. Namoota muraasa gamiidha siin jechuu kiyya. Namoota haga 23 akkas lakkaa'an. Garuu ammoo namoonni irra caalan sahaaba Nabi Muhammad gara 100,000 wayii kan ta'an kun ka guutuu qabatee jira kun ka garii qabatee jira qomatti qabatan. Tamaam Nabi Muhammad illee qomatti barsiisaa turanii jechuudha. Si garaa miti isaa osoo Nabi Muhammad alayhi salaam jiru barreeffame. Erga sani ammoo zaman Abi Bakri keessa wanni barreeffame sun bakka takkatti walitti qabame. Sigaltee namni hundi isaatu namni waa barreesse harka qabu guutuu ka xiqqaa barreesse ka guutuu barreesse ka maal barreesse guutuun isaatu fidamee bakka takkatti walitti qabamee jechuudha. Sanboodaan ammoo zamana Usmaan keessa Usmaan illeen Abi Bakri illee hundi isaanii barattootuma Nabi Muhammad. Sanboodaan jam'ii guddaa jedhama. Jam'ii guddaa jechuun walitti qabinsa guddaa jechuudha. Kitaaba tokko irratti deebisanii barreessuu yookaan koppii gochuudha. Koppii gochuun ammoo koppii godhamee barreeffamuun ammoo zamana Usmaan keessa. Zamana Usmaan keessa jechuudha. Usmaan ammoo radiyallahu ta'ala an isaani ka bulchaniitiin jedhan waggaa hijiraa irraa jechuudha. Waggaa 23 irraa kaasanii haga 23 irraa kaasanii haga 35. Sigalee kana keessa barreessan hundi isaaniitu barattoota Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. Garuu kana caala Qur'aanni sammuudhaan kenname yaa mucayyoo ta'in. Rabbiin Qur'aana keessa suuraa 29 keessa maal jedha? Fi suduuril ladina uutul ilma beekumsa qoma warra beekumsa kennamanii keessa kan jiru jedha. Sigaltee Qur'aanni kitaaba akkanaati siin jechuudhaaf. Akka macaafaati miti macaafa ati akka tasaadha macaafa waan harka qabdu macaafa irratti akka tasaa waan jettee ta'uu danda'a. Akkasii miti akka macaafaati miti akkanaadha. Kan biraa ammoo maaltu keessa jira kan jedhu Qur'aanni guutuun isaadha bakka sadiitti qoodama jechuun bu'uurri isaadha jechuudha. Bu'uurri isaadha bakka sadiitti qoodama. Tokko waa'ee wannaati waa wal qabatudha. Waa'ee tawhiidaatiin tokkichummaa rabbiitii waa wal qabatu. Tokkichummaa rabbii milkaneessuu fi warra waa'ee nabiyyootaati fi wantoota kanneen waa wal qabatu kun tokkichummaa rabbii jedhama. Tawhiida jedhama. Lammaffaadha ammoo seenaadha. Seenaa nabiyyoota dabalanii waan fuuldura dhufuullee guutuu wal qabatee jechuudha. Seenaa nabiyyoota dabalanii wantoota dabalan guutuu isaadha Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Qur'aana keessatti warra badeef warra hin badin guutuu dubbateetiin jira. Kun seenaadha. Seenaa garuu bu'aa qabu jechuudha. Seenaa saba Israa'el qofaami seenaa ummatoota dabalanii akkamitti akka badan akka turan akkamitti ummanni sun akka jiraachaa ture kan hunda Rabbiin ibsee jira. Sadaffaan ammoo al-wa'du wal wa'iid. Sigaltee al-wa'du wal wa'iid jechuun duuba beellama. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala eenyu akka jannata seenuuf deemu eenyutu akka ibidda seenuuf deemu illee Rabbiin subhaanahu wa ta'ala dubbateetiin jira. Warri kafaran akka ibidda deeman warri amanan ammoo akka jannata seenan jechuudha. Amantiin ammoo silaayyuu maal siin jedhe maalitti akka amanuu qabnullee Rabbiin duraan nu ibsee jira siin jedhe mitiiree. Inni kun ammoo murtiileedha. Murtiilee jiru. Namni akkana dalagaa akkana ta'a kan jedhu kuni sanuma keessa seenaa jechuudha. Waliigalatti alaa kulla haaliin bakka sadiin gurguddaa kanatti qoodamaa siin jechuudhaaf. Akkasanii Ribqaa. Gaafii booda si gaafa dhawaa macaafa kan keetii garuu mee xumurisa kana. Hin muddamin garuu waggoo akkana siin jedhe kan. Gaafii xiqqoo si gaafadha haga mitiidha si gaafadhaan.
Ay haya waan darbee kaadhaatu keessa jira seenaa darbiteetu quraana keessa jira jettee bakka sadiitti adda qoodama jettee quraanni tokko wa'adaa tokko seenaa darbitee tokko immoo maali jettee natti himte bakka sadiitti adda توحيدا qoodama jette قصصا toohiida. قصني أمو الوعد والوعيد وانجدم أحكام لله كان كيس السينة Okay. Maal wa'ada seene rabbiin Muhammadii wajjini. ما الوعد سينة كجرو في بريدة قافت رب سبحانه وتعالى سورة نورة الدبتين جرى وعد الله الذين آمنوا منكم ليستخلفنهم في الأرض ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا جريت يعبدونني ولا يشركون بشيئا توكو وعدا جرو دنيا رت ربين مؤمن توتا فوادا سينة وعد جتشم بيلما غاريد أنجنا وعيد جتشم بيلما وان غرا وانا ما غرا إبداتنا ما جيسون جرا ربي ورا أمانني تنجرا دتشي كان رتي أكا إساني ميجيسو أكا أمنتي كان ببل إسو دبداتا نما سموه أكا إسان ربي توكيشم ما ربي توكيشو سوات توكتي مكين دتشي كان رتي نغان ربي نقبرو دندان ربي وصو نبي محمد مكة جرا وادا غريف إني كن ربي سبحانه وتعالى سيقلتي وادا غري أكو مساني قوتير مسلمتون أكو مرقا جرتو كان الدنيا رت الحمد لله بكون دتي نغان صلاة نغان ونجتشو جرا جتشو لما فانا مو كغويا قيامات غويا قيامة ربي سبحانه وتعالى وادا ور أمنني وادا غليتين جرا أكيسان جنة سينن جتشو وادا غليتي فين جرا أك ربي سبحانه وتعالى ور أمنن أك جنة سينن سيقلتي ربي سبحانه وتعالى وادا غلي في جرا سين جتشو لاف فاستجاب لهم ربهم أني فاستجاب لهم ربهم جليت ربي سبحانه وتعالى سورة الأمر قرأت أمراتي تدبتي ربي نساني فأواتي جل ورّا أمنا جيتشو لا يوي سنت أمنتني ناونا جتني تنجت ورّا سني فأكا جنة سان سينسيسو أن وادا ساني فقال يوكان أمو إساني فأواتي جراجع ربي سبحانه وتعالى أما سمو سورة أفرفارت لربي ندبتها ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن من ذكر وأنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة نمني دلقا قاري هجتي تنجلي إراتون تلاتو أمنتيك أباتا جنة السيناني جاء ربي سبحانه وتعالى أما سمو سورة لما فارت اللي ربي سبحانه وتعالى قولوا آمنا بالله جد أمتا جاجا أمن نجر الله اتجدا أما سمو وانا توان نتبو فمي قرآن اللي أمن نجر جدا وانا سندر بو فمت اللي أمن نجدا وان إبراهيم رتبو فمي وان إسحاق ربو فمي وان يعقوب ربو فمي وان الماء يعقوب قوتو رتبو فمي أمس وان موسى كنمي وان إسان كنمي سيقلتي كان هندتو أمن نجر جدا ربي سبحانه وتعالى إيقا سنة يوم الجدا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا يهودا في كريستان اللي يوان إسن التمن تنكر أتأمنني كجيل نجر نجا سيقلتي أكزريتين دبتا جيجون كجيلو ما ربي سبحانه وتعالى جرو دنيا رتك إن آخر أكسينان كراكنا أكسين ربي نتيمي وأنا سندر أبو إت أمنوا وقو سنجر دوغومسو جيجو أبراهام نجر جنة دوغومسو في نبيوت ربي نتيمي دوغومسو والنسان كنا من نجر جنة دوغومسو نبي محمد نمو قرآن ور كرا دوغار ديم وان نبي محمد إفباسني جرا ور قرآن كان قبته في حديث نبي محمد عليه الصلاة والسلام قبته وان صحابان جراني ركن ديمي أكاتا إسان تيكن أكاتا إسان توبتن أكاتا براتو نبي محمد توبتن تور ديمي ور كانتو إسان قف النجابة هاج النبي ربي عليه الصلاة والسلام مسلمة كونغوري أرجو دن دي سمال إسلام من قدم أكا كريستان أم تفكين كريستاني ما جافا غرغرا قبا أمنتي بؤور أمنتي لا غرغرا قبا لكن إسلام ما كذا تكسيمي ما جامني توك جمع كتاب توك جمع قرآن لمن جرو حديث لمن جرو نبي محمد لمن جرن غرو دوغونغور أنجرا كسمو ساعة القرآن هي كذا جريت إندي مصحابة دي بل صحابة نبي محمد كعرب سجرا كأكا شيافا نبي محمد أمون نما صحابة أكا صحابة وبتت أكا براتوني كيو بتني توبات داجرن جرى أمو صحابة نبي محمد عرب سوف ديمن نبي محمد براتو تساني عرب سوف ديمن ورّا كنا كونين إسان تكرار رغورة جرام ملي إسلام من باج أتيمتي إسلام من توكما غرو مسلم تودا كيسة ورّا ياد دوغونغورا كابن كان غرغرا أرجو دندسا شيعة ورّا جرام جرا خوارج ورّا جرام جرا ورّي إباضية كسمال مرجئة معتزلة عشائرة ورّا كنا كونين جرا جتول hundi saatu yaada dogongoraa keessa warra seenedha jedhama malee islaamman lama sadii taateetii miti muslimni kitaabni harkaa qabnu kitaabuma tokkicha quraanuma tokkicha kana qofa akkas
Okay, amma Hamzaatu sirriidha moo siitu sirrii hin jirre moo Hamzaatu sirrii hin jirre viidiyoo keessan arkeetiin ture isa jala hin deeminaa jettee turte atini namicha kana ofirraa eegaa balaaleffadhaa jettee inni suni musliima maalii jaama Sheekh Hamzaa Sheekh Jaabir san. والله درية ما جد أمل يعني مسلمة إبلو ده كجد أمي تدرية كوفته ما كانوا ما هو نسينجر إذا أول كبته درية كوفته أمل يعني مسلمة إبلو ده وان جد أمونجرو درية كوفته كأكبر بدي دبت وكبر بدي تالتو أمله كعلماء جلت تنبول لك علماء جلن ديم نسوني وأنا أول كبته أنا في سوالت مدالين توك مالي في جنان أنا اللي قرآن رتي مدالي سلي قرآن رتي مدالي أنا اللي حديث رتي مدالي سلي قرآن حديث رتي مدالي ملمان كينيا يو بؤوراميد أنا اللي بؤوراميد تمام bu'uurri maalidha quraana hadiisa gochi kiyya yoo quraana hadiisa wal faallesse anatu sirri hin jirre muslima dogongoraa jedhama gochi isaadha quraana hadiisa yoo wal faallesse muslima dogongoraa jedhamanis tamam sigaltee anillee bu'uuraa miti fakkeenya ana bu'uura yoo goote ana sirriidha siin jedhee sittiin dubbadu sababni isaa anaa miti bu'uura kan ta'u yookaan wanni muslim irratti naannoo wanni muslim irratti sirrii jedhu awwal irratti ilaaleetii miti quraana hadiisa fakkeenya muslim ani fakkeenya ani jecha tokko osoo dogongore fakkeenya osoo anamma ka'ee osoo wal'iyadu billah sirba wayida osoo sirbe sigaltee awwal sirriin jirtu naan jedhame ijoollee maazira jirtu awwal sirriin jirtu naan jedha sababni isaa maali quraana hadiisa irra hin jiru waan ta'e waan tokko osoo waan hin taane dubbadhee awwal sirriin jirtu naan jedhan anaa miti bu'uurri quraana hadiisa innilleen achirratti madaalama anillee achirratti madaalamaa jechuudha innilleen achirratti madaalama waan an dubbadhuu fi waan inni dubbatu achirratti madaalamaa jechuudha tamaam sigaltee akkasiidha keessattuu ammoo namoota akkana kanarra nan gaafatin tole wantoota akkana kanarra nan gaafatin wanti namni xiyyeeffannaa keenyaa miti nu galti sigaltee xiyyeeffannaan keenya hadiisa quraana akkas gaafii biraa qabda moo gaafii siyaa gaafadhu gaafii xiqqoosi na gaafata rakkoon qabu obboleessa kiyya anis waa baruudhaaf si galee amma fakkeenyaaf hadiisni bakka meeqatti qoodama hadiisa jechuu dura si hadiisni bakka qoodamaa miti si galtee hadiisni bakka hin qoodamaa osoo hin taane hadiisa wanni jedhamu haasawa jechuudha beek haasawa jechuudha hadiisa jechuun arabiffaan hadiisni nabi Muhammad irra hadiisa wanni jedhamu kun haasawa jechuudha haasawa ammoo akkuma jiruun haasoyni fakkeenya nabi Muhammad alayhi salatu wassalam injiraam sagaleen kee injiraam jamaa nabi Muhammad alayhi salatu wassalam akkana jedhani Umar akkana jedhe Abi Bakr akkana jedhe yoo nam tokko nutti meetiin jedhe haasawa kan adda baafanna haasoyni kun madaala isaadha yoo qabaate sahiha jennaan madaalli isaa maalinni madaalli isaa tokkoffaa namoonni dubbii kan nutti geessan nama fakkeenya Abi Bakr akkana jedhe namni wayiidhaan nutti marufe Abi Bakr ni beektaati saahiba nabi Muhammad alayhi salatu wasalam ni beekta Abi Bakrin dhagee yeroo daawwaa gaariidha hayyee sigaltee amma Abi Bakr fakkeenya nam tokko nutti dhufe hadiisa kitaaba wayii bannee jennaan Abi Bakr akkana jedhe kitaabni sun hima Abi Bakr akkana jechuu namtichi kun bira hin jiru fakkeenya Bukhariin bira hin jiru fakkeenyaaf haa jennu Bukhariin jaarraa meeqaffaa jaarraa sadaffaadha Abi Bakr ammoo jaarraa tokkoffaa fagoo olirra waggaa 200 ol fagoo olirra kanaafuu amma maal goona nuti namni waggaa 200 ol walirra fagoodhaa kana dubbii isaa calimne fudhannaa hin fudhannu maal goona ati eenyurraa dhageesse yaa Bukharii jennaan ebalurraa dhagahe ebalutu barreeffatee qaba ebaluu bareechee barreeffatee qaba ebaluun sun eenyurraa dhagahe ebalurraa dhagahe ebaluun sun eenyurraa dhagahe ebalurraa dhagahe jarri kun wal dhaqqabanii jiran dhaqqabanii jiran ebaluun sun haga gaafa deemnee haga Abi Bakritti gallutti jechuudha Abi Bakr irraa nama dhagahe guutuu isaa beeknu jarri kun guutuun isaa beekamu qaban tokkoffaa irratti yoo jara kana keessa nam tokko wallaalame hin fudhannu nuti hadiisni daciifa ta'a gaafasan akkasii galuuf siin jechuu jedhe daciifa jechuun jidduutti rakkoo wayiidha argamte rakkoon akkamiidha namtichi tokko wayiidha wallaalama jira abbaa isaatu hin beekamne yookaan namtichi santu hin beekamu calimnee hin fudhannu amantiidha waan ta'eef jee calimnee hin fudhannu bakka namticha wallaalama keessa jira hadiisni daciifa ta'a sigaltee yookaan ammoo hadiisa kana namoonni baay'een hadiisa kan odeessanii jiran kan biraa dhufee ammoo namnummaa wayiidha dhufee hadiisa kana karaa biraatiin odeesse namtichi sanni beekna garuu beeke hadiisa kana karaa biraatiin odeesse gaafa kanallee maal ta'a shaaddiidha ta'a namti waan hadiisni kun kan lammaffaadhaa kun maaliif jennaan baay'een beektonni gurguddaan suni kan odeessan
كإرا قد يقول كل فتني جدا كنا مودو غونغوريتين دبته جيتشو كان بنا مو فكينيا في namtichi suni nama sammuu qabachuu hin dandeenye nama rakkoon garaagaraa dha fakkeenyaa fi nama hin barreeffanne nama kijibuufaa ta'a nama dubbii sobaa dhafa dubbatu ta'a si galtee nama kanarra hadiisan fudhannu nuti. Okay. Aywa. Nama tunarra bilbilee dhiifama. Ifni suni amma fakkeenyaaf isin hin barbaachisu jechuudha. Hafuu qaba. Daciifa jechuun bare daciifa jechuun kaa qulqullinaan nu biran gahin jechuudha. Malee waan biraati miti. Hadiisni jechuun oduudha jette. Oduun tuni oduudha. Oduun oduudha malee jireenya miti. Kitaabni jireenya quraana qofa akka ta'e jannatti himaa jirtu kanatti kitaabni agartee jireenya quraana kan qoma keessatti nama gabbu'eessanii malee hadiisni kun oduudha jette waan namni odeesse haasawa jechuudha. Haasawni kun maaliif barbaachise kitaabatti dabaluu? Ayyee gaariidha. Akka malee tubatte yaa mucayyoo teenya akka malee tubatte akkasiin jedhani oduudha jechuun waan jibbamaa jechuudha miti fakkeenyaaf amma Dr. Abiy odeesse waan akkana kaleessa odeessaatiin oolee jedhame Dr. Abiy kijibaatiin oolee jechuudha miti yookaan bu'aan qabne haasawa oolee jechuudha miti oduu jechuun yookaan afaan oromootis hiike malee haasawa jechuudha. Haasawni jireenya kennu jedha akkamitti jireenya kenne duuba akkamitti Phaawulos akkamitti haasa'ee jireenya itti akkamitti amante. Macaafni kun guutuun isaadha haasawa misa seexan akkana jedhe maali akkana jedhama akkamitti haasawa malee akkamitti waa fudhamsa. Oduudha jechuun waan arrabaadha miti bara gabaasa jechuudha fakkeenyaaf amma. Waan fedhii sarraa hin dhufe malee waa'ee Phaawulos natti himuu kee ani hin barbaadu waa'ee seexanaa waa'ee naamni kana osoo hin taane nama waaqaa yoo agartee jireenyi jira. Na dhaggeeffattaare maaliif miira keessa hin deessa? Dhugaa baruun barbaada waan ta'eef isuma kana natti misirritti kan quraanaa fi hadiisaa kan irraa si gaafachaa. Maaliif miira keessa hin tareeti keessaa bahee hafuurri miiraa kun si keessa haru gutamuuti. Akkasiin jedhee si galtee haasawa jechuun waan bu'aa hin qabne jechuudha. Haasawni fakkeenya bakka hedduu qoodama. Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam yoo ta'e dubbii isaan dubbatan yoo taate jireenya kenna. Rabbitu subhaanahu wa ta'ala وما آتاكم الرسول فخذوه ننجد وأن نبي محمد عليه الصلاة والسلام إسنيف كنا نقوت مقابلنا ننجد وأن نبي محمد دبة نقوت نساجرين تمام كراجرين يات نبي محمد مالي في جنة ربي تمال جري قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني جدين أمة التيمي يو كان جالة تنتاد إنه هردوفا جديني أكس هردوفا نقولي جدان ربي سبحانه وتعالى ولكم في رسول الله أسوة حسنة إسنيف هدأنو غاري سنيف جرى نبو محمد كيسة تيجر نبو محمد قوتي رب تلچه واهند كيسة كائه نما كانت تدد جري رب سبحانه وتعالى تنواكيك نبو محمد عليه السلام دبي ساني قفامي تبيك هاسوا akkasuma gochasaanii wantoota garaagaraa kan hundi isaatu itti hidhannaa jechuudha. Akka kanatti jira. Amma gaafii si haa gaafadhu. Saatii baay'ee fudhattee jirta. Nin beeku yoo taate nan deebisaa na gaafadhu. Ayyee. Waamatti beektu irraa si gaafadha yoo wanna jedha. Macaafni kun macaafni peenteedha macaafa meeqatti amantaati? Macaafa beentee waan jaamu hin jiru. Kitaaba qulqulluu. Kitaaba qulqulluun kaminni ka ortodoksii 81 moo 66 moo isa kam kaatitti amantu jechuudha. Wangeela. Wangeelli kan wangeelli garaagarummaa qaba. Ka ortodoksii moo ka kaatolikii moo ka peenteeti? Ani macaafa qulqulluutti amana wangeela jechuudha. Yaa Allah. Macaafni qulqulluun kaminni fakkeenyaaf amma macaafni qulqulluun ka peenteedha jira. Ka ortodoksiidha jira, ka kaatolikii jira, ka Jehovah Witnessii jira, kan adventistii takka waan takka keessa waliin dhaba. Kaminni macaafni ati hordoftu kuni? Meeqa beektaati? An baay'ee beeka macaafni tokko ortodoksiin tokko hin qabdu. Ortodoksiin Itoophiyaa kophatti 81 qabdi. Ka Gibxiidha kophatti qabdi. Ka Siiriyaa kophatti qabdi. Ka warra dhihaalle kophatti qaban. Ortodoksiin tokko hin qabdi. Peenteeniilee Jehovah Witnessii waan garii keessaa gatti fakkeenyaaf warri Pirotestaantiidha jechuudha. Macaafni qulqulluudha si biratti kami? An fakkeenya maxxansi garaagaraa jira. Maxxansi hiika addunyaa haaraa jira. King James jira. Siigaltee maxxansa garaagaraatu jira. Kamitti amantaati? Kamtu qulqulluudha? Ani 66tti amana kitaaba qulqulluu macaafa 66.
Macaafa 66 qulqulluu ka Amaariffaa moo ka Oromiffaati? Oromiffaadha. Ka Oromiffaati qulqulluudha? Maaliif sagada qaqqabdaree ol kaasii dubbadhu akkuma dura sagadeen dhufte? Eejee bar. Eejee. Jettee barsuuta qaqqabde. Tamaam. Tayyib. Macaafa kana eenyutu walitti isinii qabe? Macaafa isa kana qulqulluu godhee ka walitti isinii qabe. Fakkeenyaaf nu amma zaman Nabi Muhammad barreeffamee siin jedhee sahaba Nabi Muhammad barreessee siin jedhee walitti illee kan qabe isaan siin jedhee namoota walitti qabellee si dubbadhe. Eenyutu walitti qabee bifa kanaan 66 kun qulqulluudha jedhee isiniif kenne? Walitti qabee kitaabni qulqulluun nama tokkoon hin barreeffamne egaa akka agartee kitaabni dubbatutti nama tokkoon miti kan barreeffame namoota garaagaraati afaan garaagaraatiinis barreeffame. Eenyutu walitti qabee kana qulqulluudha jedhere macaafa baay'ee barreeffame waa'ee kun qofti barreeffame. Luuqaas wagguu dubbatu namoonni hedduun barreessuu yaalaniiru jedha namoota baay'ee barreessee jira. Macaafa qulqulluu jedha namoota garaagaraatu barreesse kun biyya biraatti barreesse kun ammoo afaan biraatiin barreesse kun bikka biraatti barreesse eenyutu walitti qabeeti qulqulluun kanaa isiniin jedhee isiniif kaa'e. Afaan garagaraatiin barreeffamee namoota garagaraatiitu barreesseeti. Akka agartee nama tokko akka kanatti himte sanii miti fakkeenyaaf quraana guutuu zaayidii barreessan jette akkasuma La hawla wala quwwata illa billah. Eenyutu walitti qabee siin jedhe namoota garagaraatu barreesse tole. Eenyutu walitti qabee kun qulqulluudha siin jedhee siif kaa'e. Walitti qabee ani hin beeku ammai tole biraa dabaru dhis wajjin rakkatiin namoota barreesse ammoo sitti himuu nan danda'a namoota kitaaba qulqulluu kana barreesse. Eenyufaa barreesse tole mee tokko tokko natti mijaal qabarraa kaase seera uumamarraa kaase eenyufaa barreesse jedhama. Namoota hedduutu barreesse isaan keessaa Museen kitaaba 5 barreesse. Kitaaba 5 barreessette? Tole kitaaba 5 barreesse naan jette. Kitaaba Museen kitaaba 5 barreesse isa? Kitaaba 5 jechuudha seera uumamaa, seera ba'uu, seera keessa deebii, seera lakkoofsaa akkasumatti seera lawoota Museetu barreesse. Okay, ayyee. Museen du'e jedhee kan deemu kan himu macaafa seeraa keessa Museen du'ee jira kan jedhe dubbatu eenyudha? Museen du'e jee barreesse eenyu? Musee seeruma Musee macaafuma Musee barreessatti jette kana keessatti Museen du'ee jedhee barreeffamee jira. Museen du'e jee barreeffamee jira mee eessatti? Ayyee seera keessa deebii boqonnaa 34 lakkoofsa 5 banime. Dhugaadhuma jechuudhaaf jechuu jirta. Laa wani shawaa kana afaanii qaba. Dhugaadhuma maal jedhe isaa farhaanii ijoolleen jettanis abdii Musaatu beeka. Seera keessa deebii jette? Keessa deebii. Naam. Turuhin. Yaa jamaa macaafa Museen barreesse keessatti Museen du'e jedhamee barreeffama. Fakkeenya macaafa tokko isiniif fidee nam tokko fakkeenyaa fi mallasaan waggaa meeqa du'e isaa? Mallasaa waggaa baay'ee turee jira amma du'e waggaa 10 wayii ga'ee jira Mallas Zeenaawii jechuudha. Bara 2018 keessa bara kana amma nam tokko kitaaba tokko isinif dhufee ittiin isinif fidee Mallasa barreesse isiniin jedha. Wagguu isin macaafa bantanii Mallasaan du'ee jedhee gabaasa macaafichi.
Mallasaan du'e jedhee gabaasa macaafichi wagguu isin laaltan keessa isaa dhabantanii yoo. Amma isin xayyi mallasaan bara 2004 du'e bara 2018tti nam tokko isin kitaaba fidee amma wagguu isin bantan mallasaan du'e jedha macaaf. Xayyib. Amma mee kitaaba kana eenyu barreessetti mallasaan barreessettanii fudhattanii naa himame. Mallasa barreessettanii fudhattanii naa himame. Hin fudhattanii. Kiristaanotaan jechuu jira keessattuu. Hin fudhatu nam tokkoyyuu hin fudhatu waan kana. Hin fudhatu. Sammuun namaa tun qeebata. Fakkaata masani macaafa ammaa Museen barreesse jettee jarri kun itti amantu macaafa jarri itti amantu santuuyyuu Museen du'e jedhee gabaasa. Macaafa Museen du'e jedhee gabaasu kana jarri ammoo Musee barreessee jedhanii giddiidhaan bakka hafuuraan nu godhee jira yaa. Haasa'uun hin danda'amu dubbachuun hin danda'amu ayif fakkaata. Kalaas. Zimbilo mawaat no. Oliigaa xoofuun hin jirtu liqimsuudha kalaas. Yoo aananiin isin liqimfame aanan bitadhaa yoo aanan hin jiraanne bishaaniin yoo bishaan hin jiraanne dhakaadha liqimsaa jedhan. Kalaas. Kun amma wannaadha amantii keessa diktaatorummaa jedhama malee kun akkami sammuun namaadhaan fudhatu isa kana sammuun namaatiin hin danda'amu inni kun. A'uudhu billah. Ayyee lammi isaaf jirtaa? Naguma. Fayyaan kee akkamii? Nagaa buleessiki. Akkam fayyaan kee akkam nagaa jirtaa? Nagaan waaqayyoo siif haa ta'u. Nagaa baga jiraatte atilleen akkam nagaami? Jirtaa saa? Maal oltaa waan? Hin loliin ishee? Lalu jira saa? Si sodaachise moo? Maal oltanaan jedhe isaa? Tamam, akkisiin jedhe lammiisaaf. Imraa lalu jira ya jamaa. Lammiisaaf jirtaa? In peesa? Ribqaatillee in baddeemo? عليكم ورحمة الله أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زرتو نقاق يسني. فيا الحمد لله جرتو سن. نقا الحمد لله بقى يوم نبي ذلك. آمين آمين بقى جراتنا كم نقا جرتو سن. الحمد لله نقا بريد جرة ما شاء الله. دكتور عمران اللي ربي قدسي لما أباج على ربي أتعيسو. آمين آمين آمين. آمين آمين آمين. هذا قول جراني. ما شاء الله ما شاء الله. قرصات نجنة مالي دقو مجرى سلا كانوا ما دقو. نقا ما شاء الله خير وكاس. أفاويا سوا أفان سوا اللي مالي. ما شاء الله. ربي بركات تقول دعاء تقول. ربي بركة قول ربي بركة قول ربي بركة ساولا فودو ما شاء الله بكيلا غاري بكيله ربي أتولشوا إن شاء الله ما أفاننا ما أنقل لقانا وما هدوتو أسانا ميور قدام تكو تكو أفاننا ما أنقل لنا أسا كان دايما كو فهمتي يا فان هاراج الإنسان ممكن أفورو كل كبا. أفان هاراج الإنسان. لمسا فكان جرى شبكة بوز رتفكاتا كوسا تكو تكو بريسا جرا إن ده بيساني مه إيه سجرا مه. لا جرا جلا كنا جرا. أوكي ده بيساني جرا مه. إني شهادة كابتشون ساكون ساتي سانجيني لمسا كون. والله لمساني إن شاء الله مه إنه ما قاعد يا ده لمسا بجرتا. Network na buuse dhiifama. Ayyee baga jiraatte kan siin jedhe waan xiqqoo isi gaafadhu mee waan na dhibde xiqqoo si macaafarraa waan na dhibani
Ani barataadha ka. Ani barataadha. Hin gaafadhaan. لا وانو صدركا برتا تجرو ويس غافد مالي برسيساتي ميتي Waan teewooloojiidhaan deebi'uuf miti gaaffiin kee yeroo baay'ee gaaffii ciccimaa na gaafatta. Waan san immoo hin danda'u. اوكي ارا سان سنغافا دومي غافي ججبا والله غافي ججبا يوم غافا دسا غافي ججبا دور غافا دا يوم مالي سيجرا غافي ججبا مال جري وري تيولوجي برته يو تكا ديبي سندن دو سو غافا دي مي وري تيولوجي برته غافي تك سنغافا دا سينا اندن دام وجه چونتي کوشي مچافتو وا مچافتو ول كبده با ان نغافا دو يمني زمانك كان انجده ريبكا يو ديبي تدبدو Namni isaa dhuftee? Ansi gaafadhuun seeni dhugaa rabbi barreeffadhee dubbi waan ta'e dubbise. Okay gaafadhu ayyeetu. Quraana keessa. Dhiisee jira gaafadhu ayyeetu gaafadhu ta'u. Nayyee galatoomii carraa waan akkaniitiif. Isaan ilma Israa'eliif ergametu. Israa'eliif ergame jettu. Isaan jettu. Israa'eliif ergame saba Israa'eliif ergame. Okay, suuraa 345 ibsuu dandeessaa? Erga akkas ta'e. Suuraa meeqa jettee? 345. Suuraa 345 si ibsuu danda'a. Mee isti afaan Oromoo isaa qabnaa? Hin qaba afaan Oromoo barbaadamu afaan wanna barbaaddeeti? Oromiffasaa? Okay, si dubbisame. Suuraa 345. akkana jedha yeroo malaa'ikoonni yaa maryami dhugumatti rabbiin jecheessa biraa ta'e kan maqaan isaa almasii ciisaa ilma maryam jedhamu kan addunyaa fi akirattis kabajamaa fi warra rabbitti dhi'eeffaman irraa ta'een si gammachiisaa jette yaadadhu jedha malaa'ika duruufee akkas jedheenii jedha jecha eenyu biraa ta'e jedheen dhugumatti rabbiin jecha isa biraa ta'e jedha Ecco, jecha rabbii biraa ta'e jedhamti. Akkas jedha. Jechi sun maalidha inni? Jechi rabbiidha jecha rabbiiti ka akkaataa ta'e akkaataa inni ta'e si nuun dubbataati maaf achi qofatti maa dhaabbatte ati maaliif hin dubbisin erga dubbisuu si barbaachise aga 47 dubbiseera dhugaa Ai sanuman dubbise kana amma jecha rabbii biraa ta'e waan jechi maal ati eega kana dubbiste itti aansite dubbisuu maal si dhoowweeyyuu siin jedhe Ini ibsa Quran ya asumatti ibsa bakka biraatti iyyuu miti. Jechi sun jecha rabbii biraa kan rabbii dubbatuudha. Moo jecha rabbitu dubbate maaliif jecha rabbi biraa ta'e jedhame kan jedhu inni dubbata Quraani garsiikeetiin. Maaliif hin dubbisin ati eega dhugaa barbaadde ban namni dhugaa barbaadu bakka takka dhaabbachuu qofa hin qabu ba. Akkama duratti an dubbisaa ture san argiteesa durallee dubbisaa boodallee dubbisaa ture. Namni dhugaa barbaadu waan dubbisuun sodaatu. Tamam? Waan dubbisin sodaatu. Amma an takka macaafa yoo dubbisnaan jette jalqaba isaatiin booda isaadhaan sodaatu. Ani sin sodaadhu dhugaadha. Ni dubbifnaa maal jedha itti aansee lakkoofsa 46 irratti malaa'ikatu akkas jedheeni jedha. Malaa'ikaan akkas jetteeni jennaan lakkoofsa 46 irratti maal jedha? Daa'immanii fi daa'imummaatii fi erga guddatees namaan dubbata. Warra gaggaarii irraas ta'aa jedha mucaan kun. Jennaanoo maal jetteen isiin? Maryamis yaa gooftaa kiyya jette amma dubbii akkuma si dhibde kana isiillee dhibdee nan gaafatu jirti. Rebikaan ni baqatte moo ijoo? Kootu deebisa qabaate moo yattiisa ilkaanuma isiisan qabaa deebisa. Maryamis maal jette? Yaa gooftaa kiyya jette. Jette rabbiin kadhachuu jirti beeki. Odoo namni tokkollee ana hin tuqne akkamitti ilmi naaf argama jettee jedhe. Seegaltee? Jecha rabbi biraa ta'e jennaan isiillee wanni kun akkamitti akka argamu gaafiitti ta'e akkamitti argamaa jettee gaafate. Jennaan maal jetti maal jedheen? Akka kanatti rabbiin waan fedhe uuma. Akka kanatti rabbiin waan fedhe uuma. Erga sani hoo? Inni yeroo waan tokko murteesse ta'e qofa isaan jedhe yeroo masan ta'a jedhe. Uumamaadha. Kanaas akkaataa rabbiin itti uumuudha inni kun. Kanaaf jecha rabbiidha jedhamee yaamama.
akkaataan itti uumame rabbiin waan tokko murteessee nan uumtay jedhan inni ta'a jechuudha. Kanaaf jecha rabbiidhaa jedhame. Jecha rabbiidhaa kan ta'e jedhu waan uumameef jecha akkas jedhame jechuudha. Addunyaaf jedhamu achitti amma duratti maallaan jettee Israa'eliif qofa ergame jette. Asitti immoo jecha addunyaaf an jedhu kunoo maali? Allah akkasiin jedhu addunyaa fi akirattis jedha malee. Addunyaa fi akirattis addunyaaf hin jedhu bara addunyaa fi akirattis kabajamaa fi warra rabbitti dhiyeeffaman irraa ta'een si gammachiisa. Namni mucaan dhalatu kuni jecha rabbiitiin kan dhalatu kun addunyatti illee kabajamaadha akiratti illee kabajama. Akiraa jechuun bari erga du'aatii kaafama jedhama. Kaafama erga du'aatii jedhama. Achitti illee kabajamaadha nama sadarkaa qabu duniyaa irratti illee nama sadarkaa qabu kabajamaadha. Unoon nutu kabaju jirra. Nuuf ergameetii miti garuu kabajamaadha. Addunyaa keessatti amma Nabiyyi Isa alayhi salaam kiristaanii waaqa jedheeni bira dabarse malee xiqqoo si kabajaa nama qabaafi garuu bira dabarsanii arrabsan malee nutillee muslimtoollee ni kabajjina. Addunyaa kana keessatti alhamdulillah nama kabajamaadha nama sadarkaa qabeessa. Akirattis nama sadarkaa qabeessa jechuun jira malee addunyaaf ergameen jenne. Yoo san barbaadde aata wanna irra dhaqiisa sanii yoo barbaadde aata 49 irratti gara ilmaan Israa'elittis ergamaa isa godhaa jedha. Gara ilmaan Israa'elittis ergamaa isa godhaa jedha. Aata 49 achuma gad dubbistee jechuudha. Si galtee kanaaf kan inni itti ergame saba Israa'el. Garuu addunyaatti illee akiratti illee sadarkaa qabeessa kabajamaadha ta'e malee. Yee dhaqaste ilma Maariyaam miti already. Ilma Maariyaam. Inni ilma Maariyaam jedhama. Okay, jira macaafa kee Quraana keessatti maqaa haadhatiin kan waamamu ni jira. Maqaa haadhatiin yaamamee jira kaa kun ilma Maariyaam jedhame kun siin dubbifne amma 45 irra si dubbisee bara. Isaa ilma Maariyaam kan jedhamu jedhe. Isa ilma Maariyaam gaafuma dhalatu sani Maariyaam ta'a jechuudha. Maariyaam garuu yaadne waan kana miti. Akka ilmi kennamuuf hin beektu. Maariyaam akka ilma argattu hin beektu turte. La kan maqaan isaa Almasiih Isa ilma Maariyaam jedhamu jedha. Okay inni dhalatu kun Isa ilma Maariyaam jedhamaadha miti. Akka jettu. Yoo akkas inni dhalatu kun Masiih ilma Isa Almasiih ilma Maariyaam jedhama jechuudha. Isheen tiyyaanne ilma argachuudhaaf akkamittiin taaf hin barbaanne. Maal ajaja rabbiiti akka gaafatteetiin jirti. Ilma akkamittiin eeggatti? Isheen abdattee turte akka ilma argattu. Lakki abdattee osoo hin taane ajaja rabbiiti. Ajaja rabbiiti. Ilma Maariyaam Isaa ilma Maariyaam jechuurraa maquma isaatiin waamne abbaa qaba sana. Yaa goobas ati rabbi ammoo dhaabbattaa moo situ kennamoo rabbitu kennane maal rabbitu kennaa miti isaa rabbiin ilma Maariyaam jedhamaa jedheeti rabbiin lakkeet sirriin goone jechuu hin dandeenyu nuti muslimtoota waan taaneef. Itti yaadne bari isheen amma ilma argadhatte yaadne ishee erga siyaasoo ilma biraa argatteerti isheen. Isaan ala. Maal ilma jedhamuudhaaf itti yaaduu qabna moo nuti akka walii galaatti si hime bari akka walii galaatitti nuti sammuun keenya rabbi harkatti hojii isaa qabuu dhiisiti Dr. Abiyyiin harkattu sammuun teenya achi hin geenye agarsiisati galte. Dr. Abiyyiin harkattu qabu ammaaf hin geenye si galtee warri ga'ee dubbachuu jira garuu akka hundattu Tiraampiin harkattu qabuu bira hin geenye amma nuti. Rabbiin harkatti qabuu dhiisi. Si galtee nuti rabbiin maaliif akkana goote maaliif akkana jettee maaliif akkana goote jechuu bira hin geenye laa yus'al ammaa yaf'al. Nuti waan xixiqqoodha. Gaaffii wayii riippiitii ta'ee iddoo biraattis gaafadheera. Si gaafadhu. Gaafadhu. Namni lubbuu qaba miti. Namni lubbuu qaba. Namni lubbuu qaba. Hafuuras ni qaba. Hafuurri maal? Hafuura jechuun maal jechuudha? Hafuura jechuun maal jechuudha? Isa baafattu. Isa baafattu. Kan jedhu kanama? Isaadha yeroo aggamtu somba keeti. Ayyee maal ta'e? Akkamiin uumamte lubbuun? لبون ربي تبيك سيكنا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي روح الروان سال أكم إسيني جدمتي أكم تي وممتي أكم تادي سجرتي أنا سقافة أتي جري دبسي مال جري دبسي جده أجا ربي كياتي وان دمو الرأي جري تي دبسي جده لوتي كنا أولين بيك روان روح وان لبوتي والقبتي
waan ajaja rabbiitiin deemu bifti isii gurraatti funyaan isiidha akkana wala maali waan akkanaati dubulbuliidha dargaggeessoodha qilleensa waan qaama qabu waan qaama hin qabne waan tokko waan irraa beeknu hin qabu akka hundattuu isiin waanuma ajaja rabbiitiin deemu rabbiin uumeetiin lafa kaayetiin jira isin sun qaama keessa yoo seente qaamni jiraataa ta'a yoo isin qaama keessa baate qaamni du'aa ta'a jechuudha haganuma kan beeknu nuti muslimtoonni waan lubbuuti wal qabate Inni dheebotti lubbuun ni dheebotti. Lakki qaama dheebota malee lubbuu dheebottuun argina. Annee lubbuu iyyuu argee iyyuu hin beeku siin jechuu jira bar. Yoo arge dheebotti jedhee sitti maame isii iyyuu argee hin beeku takka lubbuu. Na keessa jirtii qofa beeka malee eessa jirti bakka kam teessi diimtuudha gurraattiidha qaama qabdii wala furdoodha muqalloodha waan tokko waan irraa beekuu hin qabu angoo bazikoo. Nuti waan rabbiin nu beeksise qofa irra dubbanna. Isa kana rabbiin nutti nimne. Nabi Muhammad ittuu nimne alayhi salaatu wassalaam nabiyyi kam ittuu nimne isa kana. Nabiyyiin kamiyyuu saayintistoonni tokko illee kan bira gahuu danda'an hin jiru. Nabiyyoonni illee kan itti himame hin jiru. Waan ajaja rabbiitiin deemu. Kanuma. Inni dheebotti diimtuudha gurraattiidha isin kunni waan hin beeku miti. Amma qaama kee keessa iddoo jirtu hin beektu? Ani hin beeku wallaahi. Ati hin beektaa yoo beekte ani hin beeku. Tilaakin ani hin beeku. Dhokattee jirti kaa? Eessa dhokattee? Ani hin beeku. Anas eegan beekni maal? Ati illee hin beektu ani illee hin beeku kanas bira dabru. Kuni waan saayinsiin bira ga'uun amma saayinsiin itti namanu lubbuun jiraachuu. Maaliif jennaan waan qoratamuu danda'u miti waan. Waan ani illee arguu danda'u miti ati illee arguu dandeessu miti waan qorannaa jala seenuu miti. Waan mul'atu illee miti waan qaqqabamuu miti waan ajaja rabbiitiin deemu. Yoo nama keessa seente yoo qaama keessa seente kan namni jiraatu yoo qaama keessaa baate immoo kan namni du'u jechuudha haganuma. Ishi yeroo sodaattu fakkeenyaaf amma yeroo sodaattu sodaan sun maalidha? Lubbuu keetu sodaate moo maal keetu sodaate minatti? Onnee keetu sodaata onnee kan keeti. Lubbuuf onneen garagara onnee keetu sodaata sodaan kan dhagaamu as keessatti. Onnee keessatti asii sodaan asii sitti dhagaama. Sababa onneen kan kee sodaateef jecha lubbuun kan kee dhiphachuu dandeessi. Beekaa digaltee lubbuun kee asin nagalteefaa jechuu dandeessa fakkeenyaaf. Onneen sababa sodaatuuf jecha sodaa fi jagnummaa kan qabu onneedha. Foon akkana tokko argiteerta foon akkana jiru libbii kan jedhan san hin beektaami? Eewa akkanatti kadhaatu san isa sanidha kan sodaa fi jagnummaa wantoota garagaraadha kanneen kan hoogganu isa sanidha. Jaalala wantoota garagaraa karaa isaatiin. Inni suni yoo na jedhe lubbuun kan kee ammoo lubbuun kan keedha achi boodaan dhiphachuu dandeessi si keessaa bahuudhaaf yaaluu dandeessi takka ammoo sodaachuu dandeessi wanna eenyu kana beekaa lubbuun kan keedha wanna jechuu dandeessi malee kan sodaatu onneedhaan beekaan yoo akka tasaadha wanna jedhee hin beeku ani taane ammoo kan kee ammoo lubbuun yoo sodaatte hin beeku taan kiyya onne sodaata. Onneetu jagnooma onneetu sodaata. Akkasii beekan. Lammisaaf jirtaa? Jira. Tayyib waan si gaafadha jedhee san maal didde ati xiqqishuma gaafadhu naan hin jettu isaa? Mee isti sittin ulfaatu abshir inshallah sittin ulfaatu gaafii xiqqoodha kan si gaafadhu Yesuusin keessa waaqummaan jira itti amantaati. Waaqayyo bara kamitti waa Yesuusin keessa waaqayyo hin jira tere waaqayyo jennaan nuti bara. Inni waaqayyoodha moo? Maarree kan kiristaanni hundi amanuudha bara biliyoonni meeqa kan amanuudha. Innummaan mataan isaa moo? Ayyuu tole. Tole ishee ta'uti mee akkuma amma isin atti amantan sanitti haa deemnu maal jedha ani kasi gaafachuu barbaade bakkii ani si gaafachuu barbaade Maatiyus boqonnaa 26 lakkoofsa 67 irratti maal jedha? Ergasii isaan fuula isaatti tufanii jedha eenyuun Yesuusin jechuudha. Fuula isaatti tufanii abbootteenis isa rukutanii warri kaan immoo isa kabadanii yaa Kiristoos eenyutu si rukute mee raajii nutti dubbadhu jedhanii ni jedha.
Amma sitti fuula isaatti tufanii jedhe. Abbootteenis isa rukutanii jedhe. Warri kaan ammoo isa kabalanii jedhe. Kan kabalame kun waaqa moo waaqa kabalame isaa? Dubbata eenyuun an dubbachaa jiru eenyu isaanitti? Yesuus itti dubbachuu jira Yesuusin kabalan. Maarree Yesuus yeroo sana isaan bira lafarra deemaa jira miti namummaa isaatiin akka dubbate beekamaadha kun. Maal yeroo lafarra jiru waaqaa miti moo? Qolaasaas 1:15 irratti Kiristoos bifa waaqayyoo inni ijaan argamnetti namatti mul'atudha. Kanaafuu waaqa jette ka kun maal waaqa rukutan jechuudha ka. Yoo man siin jedhe waaqni hin qaqqabama waaqayyo hafuura jedhama. Hafuura jechuun mul'atu jechuudha. Kajarri kabalan kun kajarri rukutan kun maalidha ree maal rukutarree? Namummaa Kiristoos. Maal jechuun namummaa Kiristoos? Yesuus waaqa naan hin jenne ammati. Waaqa qofa man siin jedhe inni waaqas namasidha. Waaquma namummaa nurraa namaafi waaqa rukutaniire duuba namaafi waaqa walitti qabanii rukutaniire. Esti mee ol jedhisi waaqa rukutte meesti qilleensa irratti yaali. Waan barbaade qabadhuuti. Situ naan jechuu jira malee ani wayi siin jedhe maal situ amma waaqaa fi nama naan jette waaqaa fi nama ergatee waaqaa fi nama rukutanii kabalan jechuudha ka. Injenne ani namummaa Kiristoos inni namummaadha waan mul'atee jiru. Ayyeba waaqa qofa nama qofa rukutan moo waaqallee rukutan? Namummaa Kiristoos. Inni ni mul'atas mul'atus. Kiristoos mul'atus. Okay, namummaan sun waaqa moo nama? Namummaan sun namummaa isaatidha. Waaqa moo nama siin jedhe namummaan sun? Namummaa san keessa waaqummaan illee ni jira. Kanaafuu namummaa waaqni keessa jiru rukutan jechuudha. Isaanii namummaa isaa qofa rukutan waaqummaa isaa immoo arganii rukuchuu danda'anis waaqayyo immoo namni ni rukutama jedhamee barreeffamne. Nama waaqni keessa jiru rukutan jechuudha ka. Aizoo mami. Yesuus gaafa rukutanii namummaa isaa rukutan waaqummaa isaa miti. Waaqummaan eessa jirti duuba yeroo san? Bakka hunda. Keessaa baatee moo? Dura gaafa dhufu waaqayyoodha inni bara. Gaafuma abbaa biraa. Laa yeroo Yesuus rukutan san waaqummaan eessa jirti? Waaqummaan isaa eessa jira? Keessa jira moo hin jiru? Yeroo Yesuus rukutan san waaqummaan isaa keessa jira moo hin jiru meeqa jedhee barreeffamee jira ammachi. Ansi gaafadhe malee situ waaqummaa qabaan an jettee bar. Situ naan jedhe ani waaqummaa qabaan jedhu bar situ waaqummaa qabaan an jedhee bar. Ani immoo gaafan si ibsu na dhagaika. Inni yeroo hunda waaqayyoodha. Yeroo hundas immoo erguma namummaa qodates namadha. Yesuus gaafa rukute san namummaa isaa rukutanii siin jedhe. Waaqummaan keessa jira moo hin jiru siin jedhe namummaa san keessa. Jira. Kanaafuu nama waaqni keessa jiru rukutan jechuudha karaa gabaabaa. Waaqni rukutamu akkamitti rukutama waaqni?